Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota afaan Oromoo kutaa adda addaa ilaalaa turre har'a immoo guyyoota torbanii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyoota torbanii warreen nuti jennu egaa torban keessatti guyyoota torba qabna. Guyyoonni torban sun akka afaan Oromootti maal jedhanii waamamu yookiin akka loqoda waliigalaatti jechuudha. Akka loqoda waliigalaatti wiixata yookiin immoo afaan iddoo tokko tokkotti dafnoo isa jennu jechuudha. Wiixata yookiin immoo maandeey Ingiliffaan maandeey jennee guyyaa hojii jalqabaa jechuudha. Lammaffaan kibxata. Kibxata yookiin facaasaa yookiin immoo naannoo tokko tokkotti lammaffoo isa jennu jechuudha. Inni kun naannoo tokko tokkotti dafnoo inni jedhama. Inni kun immoo iddoo tokko tokkotti maal jedhama? Facaasaa yookiin immoo kibxata. Facaasaa yookiin lammaffoo. Sadaffaa irratti roobii yookiin guyyoota torbee keessaa guyyaa sadaffaa irratti argamu Wednesday isa jennu jechuudha. Inni arfaffaan kamisa. Thursday jechuudha. Thursday kamisa. Inni shanaffaan jimaata. Guyyaa akka biyya keenyaatti hojiin dhaabbatu yookiin guyyaa ayyaana amantaa musliimotaa yookiin jumaa kan jedhu jechuudha. Jimaata yookiin Friday. Inni ja'affaan sanbata yookiin sanbata duraa jedhama. Yookiin immoo afaan kan biraatiin qidaamee isa jennu jechuudha. Qidaamee isa jedhamu afaan Amaariffaa ta'u qidaamee isa jennu jechuudha. Inni sanbataa fi sanbata guddaa jennees ni waamna jechuudha. Inni xumuraa dilbata yookiin sanbata guddaa jedhama. Sanbata guddaa yookiin sanbata dilbata jenneetu waamnaani jechuun immoo saandee jechuudha. Kanaaf inni kun egaa afaan karaa biraatiin naannoo tokko tokkotti maal jedhama jennee sanbata. Sanbata guddaa yookiin immoo kuni sanbata duraa yookiin sanbata duraa kan nu jennu qidaameen kun jechuudha. Inni kun garuu dilbanni sanbata guddaa. Kanaaf warreen kuni warreen torbee maqaawwan torbanii waamaman yookiin immoo itti waamama afaan Oromoo keessatti torban guyyoota isaa keessa jiru jechuudha. Torbeen tokko guyyoota torba qabaata jechuudha. Guyyootni kun hundiyyuu yommuu barreeffaman qubeen isaa maalidha? Jalqaba qubee guddaa ta'uudhaa qabaatu jechuudha. Wiixata maandee, kibxata tuusdee, roobii Wednesday, kamisa Thursday, jimaata Friday, sanbata Saturday, dilbata Sunday jennaanii jechuudha. Warreen kun warreen torba afaan Oromoo ittiin waamnuu fi afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Akka Amaariffaatti immoo wiixata inni kun jennu kun sanyoo, maaksanyoo, roob, hamus, arb, qidaamee, iwud isa jennudha jechuudha. Haala kanaatiin guyyoota torbanii guyyaa torba jedhamaniitu kan waamamanidha jechuudha. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.